fudhachuu danda'a sana. Garuu darbuus dandeessa. Darbuun dandeessu isa kana jechuun ani darbii taadhii amma gaaffiin si gaafachuufi waan ati hedduu ce'aa ture. Dhugaa waaqa isa jiraata hedduu ce'an dildila malee. Ati ani immoo bishaan isa kana yookiin isan caafne ta'uu danda'a gaaffii ani si gaafachaa jiru. Bishaan sana ce'uudhaaf dildilli jiraachuu yoo jiru malee dildila sana ce'uu hin dandeessu. Isa kana Yesuus kan inni jedhe. Yesuus immoo dildila sana ta'uusa karaa sana ta'uudha. Karaa sanaan malee gara abbaa sana dhufuu akka hin dandeenyedha. Waan gaarii waan bareedaa. Ishi fakkeenyaaf bishaan tokko dildilaan ce'ama haa jennu. Tokkoffaa bishaan irra ce'amu jira. Lammaffaa dildila nama ceesisu jira. Sadaffaa galmatu jira bakka yeroo ce'ame bakka dhaqamu jiraami. Hayyee dildilli ati irra ceetu sun bishaan sana. Dildilli irratti ceetu sun? Bishaan immoo kan biraati dildilli. Dildilli kan irra ceetu jechuun ani koo fakkeenya siin fudhadhe. Naagala. Jireenya gaafa siin jedhu. Fakkeenyi keessirri naagaleetiin jira. Dildilli sun bishaan immoo bishaan gubbaa jira. Dildilli sun Yesuus Kiristoos akka ta'etti kanatti fudhachuu qabu. Dildila sana malee sana ce'uu waan hin dandeenyeef. Sirriitti naagala abshirra gaaffii kiyya. Sirriin naagaleetiin jira wanni ati naa deebiste. Hayyee dildilli suni bishaan sana moo bishaan irra nama ceesisa? Dildilli sun bishaan sana irra nama ceesisa. Thank you. Bakki ati ceetu sunoo dildila moo dildila erga ceetee booda bakka san dhaqxa bakka barbaaddu san? Erga dildila irra ceetee dhaqxaami? Gaaffii masa jalqabuma isaa maal jedhee waan innis rakkoo qabu achi deebiin. Loojikii makee iddoo jireenya baay'ee jiraadha. Iddoo jireenya sana kanatti hidhattu. Thank you. Kanaafuu dildilli suni bakka ati dhaqxu? Dildilli sun moo laakki kan si ceesisu bakka ati sana kan si geessisu malee bakka ati hidhattu osoo hin taane. Thank you. Galatoom. Kanaafuu Yesuus Kiristoos karaa isaatiin eessa dhaqama ree? Gara jireenyaa dhaqama. Jireenyi sun eessa? Jireenyi sun immoo kun dubbateera. Kan mana abbaa koo keessa iddoo jireenya baay'eetu jira. Utuu hin jiru iddoo ani jiru siniif qopheessuudhaaf naan adeemaa jedhe. Jireenyi sun jireenya barbaraa jechuun jannata sana ta'uudha. Jannanni sun kan saati moo kan Waaqayyooti? Hin cufatin? Abalayan copy linkiin dagatina jazakumullah khairan. Copy linkiin dagatina. Gaaffii jirta? Bunan dhugaa irraa jamaa dhugnu. Jira nagaamu? Hin dhagaama. Ayyee jannanni sun kan saati moo kan abbaa saati? Waan Waaqayyo abbaan qabu waan Yesuus Kiristoos qabu tokkuma. Kan koos kan keeti kan kees kan kooti Yesuus Kiristoos waan rakkoon qabu Yesuus kan abbaa koo mana abbaa koo jedhe moo mana koo jedhe? Mana abbaa koo keessaa jedhe waan abbaan qabu hundumti isaa immoo kan koodhaa jedheera Yesuus Kiristoos. Rakkoon qabu. Kanaafuu jennan waan abbaa. Okay. Rakkoon qabu. Kanaafuu jennanni sun kan abbaa mana abbaa isaa keessa jiraami? Mana abbaa isaa ta'u malee jannanni sun waan abbaan qabu immoo kan Yesuus Kiristoosidha. Kan koos kan keeti kan koos kan keeti waan inni tiksiisaa sii kenna kana tiksiisaa eessaa akkasitti irratti tiksiisaa sii kennuu hin danda'a. Isatti naa kennitu durseeyyuu beeka abshir naa kennuuf irra akkatini. Amma waan beektuuf tiksiisan. Yohaannis boqonnaa 7 irra jira abshir rakkoon hin jiru. Kanaafuu Yesuus mana koo moo mana abbaa koo jedhe? Mana abbaa koo jedhe. Thank you. Inni mana qabaa Yesuus? Yesuus maaf hin qabu waan abbaan qabu hundumtuu kan saadhaa isin. Kan abbaa sin gaafanne rakkoon qabu kan abbaa sin gaafanne inni ofii isaati addatti mana qabaa sin jedhe.
addatti mana qabaa injiin wanta akkasii kan abbaan qabu hundumti isaa kan saadha addatti Yesuus addatti abbaan addatti kan jedhu ko adda baasaa jirta waaqayyo abbaa fi maal jedhamee adda bahuu hin danda'ansitu humnaan adda baasaa jirta nuuni ber akkasittiin ta'u abbaabalii wahii jira naannoo keenyatti maal jedhan beektaa kootiin kan ofiiti keenyaan kan warraatii jedhan beektaa amma waa Yesuusuu ofiisaatii adda baase ati ofii keetii adda baasaa jirta naan hin jedhin Yesuusuu bar mana abbaa kootii jedhe malee mana koo keessa hin jedne amma bakki irra dhaabbachuu jirru Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra jira boqonnaa 1 lakkoofsa 6 yeroo takka Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irra jirami tole mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira jedhe amma Yesuus Kiristoos mana kan abbaasaa akka jiru beekneetiin jirra kan abbaasaa kan saasaa ta'u rakkoon qabu garuu inni ofii isaatii mana qabaa bakka itti sin galchu ofii isaatii amma kodoo laale amma tiksiisa kana duraa irratti wal dabarraa jira laale amma mana qabaa saduu 14 jaarra jira rakkoon qabu inni ofii isaatii mana qaba biyya lafaarraas haa ta'u waaqarraas haa ta'u Yesuus mana qaba. Malee kan ta'e tokkollee hin jiru yeroo hedduutti ilaala tiksiinni duraamu waan kankoos kan keetii kankoos kan keetii kan kees kan kootee gadi waan abbaan qabu hundumtu kan isaa akka ta'e koo isa kana tiksii kanarra akkatti dabartu hin feene. Isa kana nan beeka rakkoon qabu. Isa kana rakkoon qabu amma wanni an qabu kan haadha warraa kootiiti wanni isiin qabdus kooti sii galee amma isa kana bira darbi amma garuu direct wanni si gaafachaa jiru inni ofii isaatii mana qabaadha inni ofii isaatii qabaa madhe kan abbaadhaan walitti qaba kan abbaaniin kennaa fi abbaan kan rakkoon qabu sun rakkoon qabu inni ofii isaatii garuu mana qabaadha inni. ከምድርም ሆነ ከሰማይ akkana wayyaare ada warra qabdaa jedha talhamma akkanatti nafaaree guyyaa tokko hima fuudhaan illee maal jechuudha talha maa kana wal goonasa walitti qalladuu kanallee tuu dhiibne gaariidha talha gurbaan nu dhiisee kute raasa'u maaltu nu gashi maariyaam eenyu jedhamti jedhe jechuun amma Tolosaa nama jedhamu Tolosaa abaluu jechuun maaltu nu gashiisaadha. Fakkeenyaaf Maariyaam hedduu jirtiimi? Maariyaam 10 yoo taatu 50 yoo taatu. Hayya keessa amma yoo adda baasuu barbaanne Maariyaam eenyu jennee adda baasnaan? Amma fakkeenyaaf Tolosaa jira. Tolosaa abaluu jechuun maaltu nu barbaachise mani waa'ee. Akkoo namooti Tolosaa kaan irraa adda baasuuf Tolosaan baay'ee waan jiraniif jecha Tolosaalee kanneen irraa isa adda baasuuf Tolosaa badhaasaa jennee adda baasna. Amma ishiin Maariyaam eenyu jedhamti? Amma iddoo kanatti waa'ee Maariyaamotaati moo kan ittiin mari'attan waa'ee amantii waa'ee karaa. Maal haadha gooftaa miti abbaasii baruu barbaade kaan haadha gooftaati himi? Isa moo maal koo gulungoo ture hin chigiraallo. Okay, haadha gooftaa kana maqaa abbaasiin beektu ati? Maal laa godhana haadha gooftaa Yesuus Kiristoosiin amaneera. Isaatti kan amanu jireenya qaba. Isaatti namanu yoo ta'e immoo namni jireenya hin qabu. Isa kana injiilannatti waaqa gaadha kuntu. Okay, kanaafuu beektamoo hin beektu? Beekuun nan barbaachisa. Hin beektu jechuudha akkasiimi? Hin beeku hin jenne. Waan nama jedhu hin qabudha malee beekuun. Beekta taanaan immoo nuyi mika baruu barbaade ani. Googil godhi maal barbaachisan nyanaan. Haa Baayibilii wangeelli kun wangeela gooftaa Yesuus immoo gooftaa kan isaa miti. Wangeelli. Kan gooftaa Yesuus immoo kan biraati. Waa'ee wangeelaa yaa sirriidha. Rakkoon qabu. Wangeelli kun kan Yesuus immoo kan Yesuusii miti. Wangeelli kun kan Yesuus immoo kan bira kan nama biraati. Maal jettee?
Maal jettee?